tunanjed. Malo bolesa ko ano kadadelle waan arganne maaliif akka jette amele na cabsit. Otuma kadadde waa argadde yoo ta'u kadadelle na arganne akka jette na rasit. Kadattuun yoo argatte bareed. Anama fuulli ko kadadaalle. Jeraata. Kina ummata ko falchiisaatuma duwwaadhaan asirra oodee bulu jettanii nama kana moggaasu qabdu malee. Dhuga? Goraawwate milkiin koosiin tolee. Ahandar batames nan kaasne mogolee. Warra achi taa'e natu mugaraa gubu. Warra achi taa'e natu mugana nama garaa naa gubu naa fedhe. Thank you very much. Thank Allah ya Tahako. Taha ya Taha. Ya Taha. Antal Malik. Nar. Thank you very much. Yaro Abdu Semfira dhabe kanatti ummanni koomentiidhaan natti kolfutti. Kubaaf dhibba sadi nagalchee jira Taha. Taha is my brother from another. Thank you very much. Taha Attal. Oh my goodness. Kanas taarikii jijjiiruu dandeessu wal gargaartanii akka Taha kanatti. Makiin adabamuu qabdi. Thank you Thank you Lal. Thank you Taako. Mangisti. Thank you. Nagalaton fadha warri ajir. Ay migi bata kata ganisa. Giftara ko rana jalam en dubatin. Taha jechuun nama leencana kenne chala. Taha is my king brother. Giftara ko gudda. Dhugaan siin jira. Nama hamile ko eegeedhaan mo'achuu tuntaan. Jala ta'anii namni abaaboo tokko naa kenne jira. Natti kolfuu malee. Natti assaallequu malee ati adabbii keeman. Adabbii sadi sirriitti fiixnatiidhaan. Elal waan hin fakkaanne waan hin gochuu hin dandeenye natti himin. Adabbii an gochuu danda'u waan doktor. Sin faarsu. Tahaan faarsaan. Taako thank you my brother. Thank you my brother from another mother. Bakka nama na godhe eddeen firan qabne adabbii himan. Dabilii malee naa kenne bar. Taha is. Kokoffaa na faarsta. Lammaffaa giiftaroota mana xiyyaa as biraan akka qaqqabdeetii hunda isaaniitu maqaa yaamtee faarsta takkiin wani jettaan. Maali faarsita? Giiftaroota mana xiyyaa maqaa isaanii as biraan akka qaqqabiitii hunda isaaniitu naa yaami faarsi. Taha kiyya mangisti tahaan waan nama dhibu dhugaa rabbii Abdusalaam Taha Ahmadi maqaan kiyya dhaloota. Gin doktorri kun waan namni baay'een jaallatuuf Abdussee Sarbiyaatti moggaasan. Maqaa nama giiftii naa kenne kun maqaa faazarii kiyyaati migarmish nagal Taha Ahmad. Eesim ya faazaree sim maqaan baay'ee jaalladhuudha giiftarri koo. Qoy isti giiftara koo seenaa maqaa faazarii kooti alan argee asatti itti jedhu waan seetaan. Eegas immoo eebooda seenaa mataa isa keetiin taa'aa. Ani adabbii xiyyaara teessee seenaa mataa keetii matta amaan nagalchaa na adabami. Ndee? Abaaboo afur naa kenna. Qoy koo kun otuun dure seenaan koo dubbifamuun hin oolu waan ta'eef seenaa koo uummata kana hubachiisaa jira suutaan. Dhugaa rabbi abbaa kiyyatu naa kennuu jira moo isaadha yoo anuu shakke bar. Tahaa Ahmad jedha bar maqaan faazarii intini isaa. Ndee? Shaqiyyaanii maraa. Gudi kun. Anuu shak qoy waan ajaa'ibaati. Wayne qoy maqaa isaa sirriitti osoo argina jalaa birke. Riqichoo Riichoo thank you very much. Maki. Ifaayyee. Anjara keenya maal jechuudhaan adabamuudhumaaf kan uumame moo? Wanni kun duraan narraan fakkoota garuu amma akkamitti akkamiin jira amma. Thank you. Galatoomi dhugaa. Eessa badee? Eessa badee? Ayyaa fira dhabu. No abbaan kiyya hin deebi'a. Abbaan kiyya giiftara jadiidiidha. Batala ilmi kiyya tumamuun qabu jedhee dhufee akkaataa isaa ilaalee deebi'a. Eenyuun hin faarsanne ofiin bulaan faarsa. Maqaa isaanii gaggabite as biraan naayaa miti faarsi. Bar namni asi jala jiru tokko namni faarfamu eenyuun ni meenatti mika ebeluun na faarsii jedhu. Hunda isiitu na faarsi. Gaggabite ilaalu hunda isiitu. No. Adabbii jijjiiri goota ko ada harka kennachuun jaalladhu. Otuu Oromoo miti.
otu adda jiraarratti jarri Oromoo akkanaat jedhee intin jedhee naman faarsu dhugaa siin jedha. Koomenti onnee nama balleessu naa barreessite gurbaan gadhee wajjin biyya Chaayinaatti baranne atillee abbaan kee hiyyeessa naan jedhe kun. Ati takkaatu fira qabaatteen beektu garuu maali qiyaamaa na teessaa ibsisa? Wallahi kan himee kan si tume edmaki. Ila isatti kuma afur irra jirtu otuu dabiliin hin jiraatin nama si tumaa ture jirta. Eenyuun akka taateen beekta maqaashii yoon sitti dhahe. Otuuti kuma afur irra teessoo dhenga. Silaa ara leenca asirratti gadhiisan gammachuu biyya hin danda'u wallaahi ilaalu. Ati leencaa miti makiinaa diimtuu iyyuu argattu gaafan siin jedhu namantu barrakkoon kan kee attaa geenya tasfaa qoracee. Uummanni kan sii kennu kun fuulli kee kun amma yeroo kana fuula miskiinaa fakkaachuu waan jalqabee 500 sii kennu waan guddaa kennuu sodaatu. Amma wiinii meeqa qabdi beektu wiinii afur anduwwaarran jira. Bara silaa doktorri wiinii afur irra moo meeqarra taa'u anduwwaarra taa'u jechuun kun bara dhumaati. Wiinii afur irraa qabdi jechuudha bara. Takkaa ta'e ammas ara wiinii sirratti lakkaawwadha taa'e. Abbaa feetan caalta warri mana kiyyaa dhugaan isiniin jira. Fuulli keessa lamaan sadaqaadhaaf hin ta'u deemaa rafaa. Eenyu akkana jira? Dhugaa rabbii fuulli keessa lamanuu sadaqaaf hin ta'u qoymee dhaqeen xalootii kadhannaa wayiin kadhadhee dhufa akka ilaal. Raajii mana kadhattu uumamu laalta dhaqeen kadhannaa daqiiqaa tokkoof godhadhee dhufa. Gaafan kadhannaa kana xumuree dhufu waan uumamu argita. Barii keessaa natti tokko ko yaa bimaali. Yaa jira na barii natti bana. Mario, what are you doing? Egaa akkuma argaa jirtan kadhannaa xumurree karaa waltajjiitti as deebinee jirra. Asliin atillee abbaan kan keellee hiyyeessa naan jechuudhaan na arrabsaa ture. Giftara koo na jalaa arrabsaa ture asliini. Abbaa kan koollee tuqin anallee na arrabsin aslii yoo dandeessa dhaqiitii makiidhaaf puush godhe. Itti mi dhugaa rabbiitiyyaa warra na arrabsu. Ummanni na arrabsu kun ummata maaliif abdusseen kun fuulli isaa kun sadaqaadhaaf ta'uu didee. Maaliif kolfee nu kolfisiisa jedhan malee anda akka nama narrabsu kolfuu yoo mo'atame illee naaru bar. Otuma mo'atamuun iyyuu onnee ofitti toree kolfa taa'e. Amma makiin tapha 5 namootee jirti wiinii sirkaanaa fuudha. Warri qabdanu abaaboo 40 naa kennaa yookiin chiipsii 2 buskutii 2. Ulet donut 2 donut guys. Thank you wallahi warra push naa godha. Waynee bananiif naa banaa bannaa taachuu. Wa alaikum assalam Simbo, thank you very much. Thank you Simbo. Namni na barun jiru dabili sod afurtama kana. Abdu seegartee akkan itti ciisu jiru. Ciisi goota ko namni abbaa gaarii qabu duba bara keessee rafti moo maal jedhani jedhatti. Miskiinota si jala teessee 500 puush gootu rabbiin gaaf tokko ni godha. 500 dhabdee taa'aa jirtaati. No nuti dabili malee amma Baha Atal የሚባለው ልጅ አላህ ኩኖቱ ናሰን ፍጤናቺ ፑሽ ጎቹ ጀልቀባን ደበሻሸኒ ማይ ዲኮ ወመነሱ ናቺ ትደም
አና እምነክ እኔ ልጅክ እንደዚህ ሲገረፍ ዝም ብለህ ታኛለህ ፈጣሪ ወይ እኔ ልጅክ እንደዚህ ሲገረፍ 6 ለባዶ ሲቀጠቀጥ ዝም ብለህ ታኛለህ የኔ ጌታ አንተ ባሪያ እንጂ አይደለም ታው ግን ፈጣሪ ድረስልኝ እኔንም ሰው አድርገኝ ስሚ ዝም በይ እኛ እኮ ምን ሆነሽ ነው እኛ ከፈጣሪያችን ጋር ያወራን ነው እንጂ ከሰው ጋር አይደለም እኮ አንተ ፈጣሪ ቢሳልከ ፈጣሪ ባሪያ ነህ እሱ ባስተካክለው ፈጣሪ ልጅ የለውም እንደሉ እንደለተው እኔ እኮ የወለደን ልጅ አላልኩሽም ምን ሆነሽ ነው አንቺ ዝም ብለሽ ባውደ ነገር እንትነትባይ እኔ ፈጣሪን ስለምን ፈጣሪ ወይኔ ጉዲያ guys duma kana rawini sir kana balesa tariki hojjeta calme atu sinin nakain kuma qurtumu mato kona darbati wini si shanan sana duwana goda itina gammachisa wa biram fedwan wini shan qabdi andu waran jira wini si shanan sana bishanna obasa qurtumi to kon wini shan qabdi andu waran jira namni qurtumi to kona kenne wini si kana jala ballese chama donne ko kesati sida dabbatani namana please namana wini si shanan kana fura qurtumi to kon isa to matora to kon Chamadan onne ko kesa sida dabada koi foto kara garagal ke amma sultane ye foto gal bichele darasim tagal bita guys wini kana amma galagal che no fe foto garagal fa bejira wini shanan sanar kana fudati na gammachisa girgirri duma mana ke tafigi hagubattu na guba malo wini shan kabdi na rat namni wini shanan kanar kana jahagalte oto nan to duwar jiro mak wini jaha qabda gana afutan tor basratti wal ergi wini jaha qabdi jarana ana jahanu namoti amma jabadu gitara mana fiya takati amina galati na farsi jabadu jahab duwa kana namni duwa tina de bifta do garabbi chamada yo barbadan mi da dokke da donne ko kaysa de budan desu gin wini si jahan sana na ballesa namotisa yo fetan mana kira male waggabe ka bonne ko kaysa jirata an kana ko fadin kadda ana miskina kaysan ana al miskiniyin al miskin al kabir lakin hina fi nas nafar bi 500 bi kida miskin nafar hina katir min malat nin jade ka rabbi fa zabaiyu ana al zamadi ayu rasulin kursi wardi man ere beta saboche ne dibba na kenna winir kana fura ere sin kadde datta binnan taako duga rabbi thank you very much ati nama otu dabili ne gen kuma dibba sadina kenne nabiratti galata yomun ran fatamne qabda taha is king my brother thank you very much tokko mallan jede comment yelatti kadattu nan jede malo bolesa ko ano kadadde le wan arganne mali hakka jette amele na chafsit otuma kadadde wa argadde yo taw kadadde le na arganne akal jette nan rasid kadattun yo argatte bared anama fulle ko kadada len taw argata senjirwa kana namni kadattu jedhame rafamu qaba abdu semeti an kadattu le taw wa taw ko namni na kenno namni nati sadaqatu jiro yo kadadde le malo daga qaba an kadata ke ta yo namni na kenne kadata jedhame rafamu danda nama kadate na arganne kam kadata ittani rafitu fi nama sila duga nama kadattu jechuudha heddun ulfaata just an hindu badhu senta bakana kadattu nan jedhamu dhabu argachuun qaba sila qurxummaa boyada namni ati darbe kadatachi bu'a argatee da kun kadata da na rabsuta ano duwaran taa'e kadakadamu jira maaf kadattu nan wallahi duga isaa jira duwara jira kadatan jeena namni amma nuti lameen kadattu anema adama kadata jedhamu bu'a argadee ala sin makina kada matora wayna kan tan dhuguma kadatachi bu'a argatee na jechuu qabdu bad wayne wini ya kana ram wini jarata wini guys kasar semne wini duwa anto kon kaba anama wini to kon kaba oromon nama kakoti tin kadata jechuun qabdu dhugaa rabbi comedian miskina doktora miskina ummata ko falchiisaatu maduwaadhaan asirra oodee bulu jettanii nama kana moggaasu qabdu malee dhugaa doktora sadaqaa yookiin doktora kadhataa naan jechuun hin ta'anaan
qabxii xiqqaa kana akkamitti wiiniin guddaan sun irraa deeme. Amma lakkaa egaa ilaa ijoolleen koo namni 500 kun yoo siin taaptaap naaf goote 100 yoon argadhe wiinii 10 sirraa fudheen baana. Amani wiinii 10 sirraa fudheen baa. Imani any gift is double.